Barnota, barnota, ammas barnota. Kanata hukaba, kayon oromota. Oduu gammachiisam jiraattota hawaasa kabajamaa aanaa Gooroo Guutuu hundaaf waajirri barnoota aanaa Gooroo Guutuu galmeen bara barnoota 2018 hagayya 20 kaasee hanga qaammee guyyaa 5tti ta'u waajirri barnoota aanaa Gooroo Guutuu isin beeksisee jira. Ya shamarran biyya tokkaa barnootatti egaa bidoo humnaan barnoota hambatti ajabanu barree barsiisutti. Maatiin barattoota keessan mana barnootaatti fiddanii akka galmeessitan hawaasni keenya hundinuu manneen barnootaa bu'uura boruurraa kaasee sadarkaa tokkoffaan sadarkaa lammaffaadhaan walumaa galatti bu'uura boruurraa kaasee hanga kutaa 12tti galmeen bara 2018 hagayya 20 kaasee hanga qaammee 5tti ta'u waajirri barnoota aanaa Gooroo Guutuu kabajaadhaan isin beeksisa. Agartuu jireenya daawwitiin hawaasaa barsiiftota keenya bu'aalee barnootaa jabeessinee himna burqaalee beekumsaa yoom galatoonfanna isaanumaan boonna. Maatiin barattoota hawaasni keenya guutuun akkuma ergaa kana dhageessaniin barattoota keessan mana barnootaatti fiddanii akka galmeessitan waajirri barnoota aanaa Gooroo Guutuu kabaja olaanaadhaan isin beeksisa. Baga gammaddan baga gammanne isiniin jedha waajira barnoota aanaa Gooroo Guutuu. Muratini jabaadhu barsiisa galanni keendumu seenaa keessi boonsa. Abdii muratini jabaadhu barsiisa galanni keendumu seenaa keessi boonsa. Oduu gammachiisam jiraattota hawaasa kabajamaa aanaa Gooroo Guutuu hundaaf waajirri barnoota aanaa Gooroo Guutuu galmeen bara barnoota 2018 hagayya 20 kaasee hanga qaammee guyyaa 5tti ta'u waajirri barnoota aanaa Gooroo Guutuu isin beeksisee jira. Ya shamarran biyya tokkaa barnootatti egaa bidoo humnaan barnoota hambatti ajabanu barree barsiisutti. Maatiin barattoota keessan mana barnootaatti fiddanii akka galmeessitan hawaasni keenya hundinuu manneen barnootaa bu'uura boruurraa kaasee sadarkaa tokkoffaan sadarkaa lammaffaadhaan walumaa galatti bu'uura boruurraa kaasee hanga kutaa 12tti galmeen bara 2018 hagayya 20 kaasee hanga qaammee 5tti ta'u waajirri barnoota aanaa Gooroo Guutuu kabajaadhaan isin beeksisa. Agartuu jireenya daawwitiin hawaasaa barsiiftota keenya bu'aalee barnootaa jabeessinee himna burqaalee beekumsaa yoom galatoonfanna isaanumaan boonna. Maatiin barattoota hawaasni keenya guutuun akkuma ergaa kana dhageessaniin barattoota keessan mana barnootaatti fiddanii akka galmeessitan waajirri barnoota aanaa Gooroo Guutuu kabaja olaanaadhaan isin beeksisa. Baga gammaddan baga gammanne isiniin jedha waajira barnoota aanaa Gooroo Guutuu. Muratini jabaadhu barsiisa galanni keendumu seenaa keessi boonsa. Abdii muratini jabaadhu barsiisa galanni keendumu seenaa keessi boonsa.